Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu maatimaatiksii Itoophiyaa Yuunivarsiitii Intiraansii Egzaaminashinii Yuunit 4 keessaa kan ba'e bara 2016 keessa jechuudha. Isa wajjin ilaalla amma xumuraatti nuti ta'a. Bara 2016 keessa naachuraal saayinsiitii fi gaaffii lamatu ba'e akkasumas sooshaal saayinsiidhaaf gaaffii lamatu ba'e. Kan naachuraal saayinsii irraa gaafa kaanu naachuraal saayinsiidhaa fi gaaffii akkas jedhutu ba'e. What is the maximum value of z is equals to 2x plus 3y subject to the constraint jedhee haala kanaan constraintii fi objective function nu kenna. Kan inni nu gaafate maximumidha. Akka yaada ijootti kan inni isinii kaasuu barbaadu chaaptarii kana keessatti yaadi ijoon constraintii maximumii fi minimumii akkasumas value isaanii sana barbaadudha. Objective function kamii constraint kamii maximum value isaanii immoo maal ta'a kamittiin solve godha kan jedhu beektanii jennaan chaaptarii kana qormaata paartii kana keessaa ba'an sirriitti deebisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa paartii kana hojjechuudhaaf maximumii kanaa barbaaduudhaaf tartiiba isaa tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Steepii jalqabaa kan isin hojjechuu qabdanii qormaata kana gaa yookiin qormaata chaaptarii kana keessaa ba'u waa'ee maximumii minimumii irratti jechuudha. Gaafa agartan maal gootu constraint keessan jalqaba sirreessitanii barreessuu irraa kaatu. Kanaaf kana gaafa sirreessinee barreessinu waa'eedhaaf sirreessinee barreessina waa'ee less than or equal to 6 minus x ta'a. Y greater than or equal to 2x minus 6 ta'a. X greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 kan jedhu kana ta'a. Kun akkamittiin akkas ta'e kan jedhuuf kana gama lammansaarraa x hir'istu kan immoo gama lammansaarraa 2x hir'istu kana booddee asitti waa'een keenya negatiivii sababii ta'eef lakkoofsa negatiiviitiin baay'istu lakkoofsa negatiiviitiin gaafa baay'istan immoo saayiniin kun jijjiirama jechuudha gara gireetar zaaniitti deebi'a. Kanaaf akkas ta'e erga akkas ta'e booddee isteeppii lammaffaa irratti kan isin gochuu qabdanii x interceptii fi y interceptii barbaadudha. Kana immoo teebilii kana kaafattu. Teebilii kana gaafa kaafattan haala kanaan teebilii kana sirreeffattu. Teebilii kana keessatti as y interceptii as immoo x interceptii barreessitu. Itti dhuftanii faakshiniin keessan lameen ta'e eedhaaf biitti qooddu. Kanaan faakshin a jenna jenne kanaan immoo faakshin b jenna. As keessatti faakshin a as keessatti immoo faakshin b dha. Kana booddee isa jalqabaatiif y interceptii gaafa barbaannu iddoo x keenya 0 bakka buusudha. Kana booddee 0,6 arganna. Itti dhufnee faakshiniima eedhaaf yoo x interceptii barbaanne kana immoo meeqa arganna 6,0 arganna jechuudha. Akkasuma bidhaaf gaafa barbaannu iddoo x keenya 0 bakka buusudha. Kanas 0,-6 kan jedhu arganna. Itti fufnee iddoo y keenya 0 bakka buufnu yookiin x interceptii barbaaduudhaaf x keenya meeqa arganna 3,0 arganna. Erga amma kana deemnee isteeppii itti aanuun immoo kan nuti gochuu qabnu plot the line dha. Plot the line gaafa jennu laayiniin keenya kan nuti kaasnu broken line dha moo solid line fayyadamna. Akkasumas upper side dha moo lower side dha kan nuti shedii goonu kan jedhudha. Kanaaf asitti kan isin ilaaltanii mallattoo kana mallattoo as jiru kanatu ilaaltanii lower side yookiin upper side jettu. Akkasumas mallattoo as jiru kana less than or equal to greater than or equal to warreen jedhaman kana ilaaltanii broken line yookiin solid line fayyadamtu. Fakshin A fi kan nuti fayyadamnu solid line dha. Sababiin isaa less than or equal to sababii jedhuuf. Kan nuti dibnu immoo less than sababii jedhuuf lower side dha jechuudha. Fakshin B dhaaf immoo kan nuti dibnu kan nuti fayyadamnu solid line dha. Kan nuti dibnu immoo upper side isaati jechuudha. Sababiin isaa greater than sababii jedhee jiruufas. Erga akkasiin keewwannee booddee kan nuti goonu ammatti fufnee gara giraafitii jirudha. Warreen kana gara giraafitii jirudha. Giraafitii gaafa jijjiirru immoo kana kuni x axis keenya kun y axis keenya. Kana booddee isa jalqabaa 0,6 iddoo kana inni ta'e inni kun immoo 6,0 inni ta'e faakshin a dhaaf yeroo kaasu jechuudha. Kana booddee laayinii keenya haala kanaan kan isaan ittiin wal qabatan maalidha jenne solid line dha. Kan nuti dibnu immoo lower side dha jenne. Lower side kana kan nuti shadii goonuufi jenna. Kanaaf laayinii kana immoo maaliin bakka buufna? Y is equals to 6 minus x dhaan bakka buufna. Itti fufnee kan nuti kaasnuu fi itti fufnee kan nuti kaafnuu fi isa kamiifi
function bidhaaf immoo gaafa qabnu 0,-6 kana jechuun iddootti kana jechuudha 0,-6 iddoo kana itti fufnee 3,0 dha kun immoo x interceptii keenya 0,3,0 iddootti kana kanas immoo kan nuti ittiin wal qabsiisnu solid line dha karaa kana solid line dhaan gaafa wal qabsiisnu kanaan immoo maal jennee barreessina y is equals to 2x minus 6 kan jedhu barreessina. Inni itti aanu x greater than 0 y greater than 0 kan jedhudha. Yeroo hundumaa x keenya greater than 0 kan nuti jennu paartii 0 kanaatu jirudha. Kun 0,0 dha. Kanaas jenne darbee yookiin paartii kanaas maalidha lakkoofsa negatiiviiti x keenya. Kana achitti immoo 0 dha achitti immoo positiiviidha jechuudha. Yeroo hundumaa kanaaf kan nuti dibnuu fi yeroo hundumaa paartii kana jechuudha. Paartii kana keessa dibnaaf. Kana booddee kanaaf gaafa dibnuu kan nuti dibnuu fi paartii kana jechuudha. Paartii kana dibnaaf. Kun x greater than 0 kan jedhu bakka bu'a. Y greater than 0 kan nuti jennu immoo akkuma nammas ni kaasee kanaa gadi warreen jira yeroo hundumaa negatiiviidha. 0dhaa gadi kan jiran negatiivii 0dhaa ol kan jiran immoo positiiviidha. Kanaaf kan nuti dibnuu fi upper side kana jechuudha. Kanaaf amma maal arganneerra intersection point isaanii arganneerra yookiin feasible region keenya arganneerra. Feasible region keenya paartii kana jechuudha. Paartii warreen kana erga argannee booddee akkasittiin erga argannee booddee amma iddoo kana intersection point qabna. Asiis intersection point qabna. Inni itti aanu maal baasuudha? Step inni itti aanu erga haala kanaan jijjiirranne yookiin giraafii isaa erga akkasitiin kaasne vertexii barbaaduudha. Vertexii gaafa barbaadnu kan nuti irratti fayyadamnu vertexii kan feasible region keenya keessa jiranidha. Fakkeenyaaf asitti 0,-6 jira akkasumas 6,0 jira. Garuu immoo maalidha warreen kun feasible region keenya keessa hin jiran. Eessa jiru? Outside isaa jiru. Akkuma argaatanii kun outside dha kunis outside. Kanaaf kan nuti fayyadamnu warra keessatti argaman qofadha. Isaanis 3,0 0,0 0,6 kana asii kun 0,0 dha kun immoo 3,0 dha isa kana jechuudha kan nuti fufnee argachuu qabna. Point yookiin intersection kana yookiin corner point kana argachuudhaaf immoo faakshinoota kana lamman wal qixxee goona jechuudha. Y sana lamman gaafa wal qixxee goonu 2x minus 6 is equals to 6 minus x dha. 3x is equals to 12 over 3 x is equals to 4 gatii y argachuudhaaf faakshinii kana yookiin kana keessaa bakka buusna 6 minus 4 is equals to 2 kana booddee kuni 4,2 kan jettu kanatu arganna. Erga akkasitiin argannee booddee pointii ammas maalitti dabala 4,2 kan jettu kanatu itti dabala. Kana booddee maal goona steepiin itti aanu z keessa buusudha. Steepiin ni dhuma z keessa bakka buusudha jechuudha. Vertexii kunoo haala kanaan asitti arganneerra. Vertexiin keenya kana fakkaata. Vertexii keenya asitti arganne kana z keessa bakka buufna. Z'n keenya immoo nu kennameera kunoo ittiin immoo z is equals to 2x plus 3y nu kenname. Erga kan arganne z'n keenya 0,0 irratti maal ta'a? 0 ta'a. Itti fufee z'n keenya 3,0 irratti maal ta'a? 6 ta'a. Z'n keenya itti fufee 0,6 irratti meeqa ta'a? 18 ta'a. Itti fufee z'n keenya meeqa ta'a? 4,2 irratti 14 arganna jechuudha. Hunduma isaanii haala kanaan 14 arganna. Amma egaa kan inni nu gaafate maalidha? Maximum point dha yookiin maximum value nu gaafate. Maximum value keenya meeqadha? 18. Kanaaf deebiin isaa irra kan jiru kana kan. Steepii kana hundumaa hordoftanii hojjechuu dandeessu. Irra caalaatti immoo itti dabalee asitti kan isinitti himu kan inni isin gaafachuu danda'u paartii taanu keessatti pointii kamirratti yookiin x, y keenya maal ta'a? Kan inni irratti maximumii ta'uu jenna jedhee isin gaafate bakka inni irratti maximumii ta'e innis 0,6 kana jechuudha. Pointiin kuni maximum pointii keenya jechuudha. Kanaaf pointii keenya haala kanaan yoo adda baafanne gatii x fi gatii y keenya haala kanaan yoo adda baafanne argachuu dandeenya jechuudha. Gaafichi baay'ee salphaadha. Gaaffii hojjetamuu danda'uudhas jechuudha. Itti fufnee gaaffiin kun immoo maal baafatu jalqaba irratti
constraintiin baafattu akkasumas objective function keessan hin baafattu. Objective function keessan erga baafattanii booddee kan isin barbaadani maximum profit dha. Maximum profit barbaaddu. Isa kanatu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Warreen viidiyoo kana ilaalle yookiin viidiyoo chaaptarii kana hin ilaalle amma yenna ilaaltanii sirriitti fakkeenya baay'ee kanaan kan wal fakkaatan hojjenne wanta jirruu fi viidiyoo chaaptarii kana ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Itti fufnee gaafa gara gaaffii keenyaatti deebinu maal jedha? A company produce shirt of black and white color from polyester and cotton. The company has 600 units of polyester and 300 units of cotton in its store. A black shirt requires 3 units of polyester and 4 units of cotton, whereas white t-shirt requires 3 units of polyester and 3 units of cotton. If the factory get of a profit of bir 120 from the black shirt and 200 bir from each white shirt, what is the maximum profit of the company? Amma gaasti maal nu gaafate? Maximum profit nu gaafate. Maximum profit jechuun immoo kan nuti wajjin ilaalle manufacturing keessatti kan argamudha kuni. Kana booddee amma sirra black shirtiidhaa fi white coloriin jira. Warreen kana lamanii X'dhaa fi Y'dhaan bakka buufannu. X'dhaaf Y'dhaan bakka buufannu. Kanaaf asitti teebilii kaafanne jechuudha. Steepiin jalqabaa keenya isa kana kaasuudhaaf kun steepiiwwanii bakka buuti. Steepiiwwanii kana keessatti giraafii kaasuudha yookiin teebilii kaafachuudha jechuudha. Inni jalqaba haala kanaan kuni X keenya kun Y keenya asirraa kaanee haala kanaan bakka sadiitti qoodanna. Itti fufee poolistariidhaa fi kotanii irraa hojjetama. Maaltu black shirtiidhaa fi white coloriin kun. Kanaaf asii poolistarii, asii kotanii, asii immoo piraayizii isaati yookiin piroofitii isaa bakka bu'a. Kanarraa ka'uudhaani black shirtiin tokko yookiin X'iin tokko hojjetamuudhaaf poolistarii meeqa barbaada? 5 yuunitii barbaada. 5 keessatti barbaada. Barreessaa. Akkasumas 4 unit of cottonidha. 4 keessatti barreessaa. Gatiin isaa immoo birrii 120 kan irraa argamu jechuudha. Akkasumas 3 unitii fi 3 cottonii barbaachisa white t-shirtii tokko hojjechuudhaaf. Kanaaf as keessatti 3 akkasumas birriin itti gurguramu immoo yookiin irraa argamu birrii 200 haala kanaan barreessa. Steepii 2 maal gochuudha? Constraintii koo barbaadudha. Constraintii gaafa barbaadu tootaaliin kun kan jiru yookiin poolistarii kaampaanichi istoorii isaa keessaa kan inni qabu 6,000 qofadha. Kanaaf 6,000 asirratti barreessa. Akkasumas asirrattis meeqan barreessa? 3,000. Sababiin isaa kotanii meeqa qaba? 3,000 sababii qabuuf. Kana booddee hunduma isaa al tokko poolistariidhaaf, al tokko immoo kotaniidhaaf, al tokko piraayiziidhaaf barreessuudha jechuudha tartiibaan. Kana booddee kun 5x plus 3y less than or equal to 6,000. Akkasumas dhufee 4x plus 3y less than or equal to 3,000. Then x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Zediin koo maal ta'a? Is equals to 120 x plus 200 y. Haala kanaan erganii objective function koodii fi constraintii argan baafadhe gara maalitti darba jechuudha. Amma kallattii gara maalitti darbuudha jechuudha. Gara solutionitti darbuudha. Steepii taanuun immoo maal barbaadna nuti? X interceptiif y interceptii keenya barbaadna. Erga sarara arganne immoo gara giraafii kaafna. Giraafii sanarraa immoo vertexii fi maal barbaadna? Vertexii keenya arganna. Vertexii keenya sana immoo objective function keessa buusna jechuudha. Tartiibaan hojiin ilaalla. Kanaaf jalqaba maal goona? Teebilii kaafanna jechuudha. Teebilii keenya gaafa kaafannu steepiin jalqabaa teebilii kaafachuudha. Teebilii keenya haala kanaan kaafanna. Kan nuti barbaadnu x interceptiif y interceptiidha. Akkuma steepii darbe keessatti isinitti agarsiise maal jalqaba as keessatti y interceptii as keessatti immoo x interceptii barreeffattu. Kana booddee faakshinii isin qabdan faakshinii lama tokko isa kanadha tokko immoo isa kanadha. Kanaaf as keessatti faakshin A faakshin B kanaan A yenni jettan kanaan immoo B erga jettanii booddee bakka buusudha jechuudha. Isa kanaaf y interceptii gaafa barbaadnu meeqa arganna? Y interceptii gaafa barbaadnu
0,2000 dha jechuudha kan nuti argannu 0,2000 kan jedhutu arganna jechuudha 0,2000 x interceptiin barbaanne inni ta'e immoo meeqa arganna kanas maal goona iddoo y keenya 0 bakka buusuudhaan arganna iddoo y keenya gaafa 0 bakka buusnu kan nuti argannu 1200,0 arganna ifama as keessatti barreeffama kun as keessatti 1200,0 kan jedhu arganna b keessatti immoo b dhaaf gaafa barbaannu y interceptiin isaa meeqa ta'a 1000 ta'a jechuudha 1000 arganna 1000 0,1000 ta'a 0,1000 arganna x interceptii isaa immoo gaafa barbaannu meeqa arganna 750,0 kan jedhutu arganna jechuudha kan immoo 750,0 kan jedhu arganna erga x interceptii fi y interceptii arganne itti fufnee plot the line dha plot the line plotii jechuudha line kanatti plotii gonuuf warreen kana lammaniif jechuudha fakkiin kana lamman kanaaf kan nuti dibnuu fi lamman isaaniitiif iyyuu lower side kan nuti fayyadamnuuf immoo solid line dha jechuudha erga haala kanaan barree booddee gara maalti jirudha gara giraafiitti jirudha jechuudha kanaaf giraafii kaasuudhaaf immoo maal goona kuni y interceptii keenya kun immoo x interceptii keenya haala kanaan y interceptii x interceptii erga adda baafannee booddee dhaa fi yerootti bakka buufnu kun 0,2000 yommuu ta'u inni kan biraanii poointii kanarraa iddootti kanadha 1200,0 dha kan amma maaliin wal qabsiisna solid line dhaan haala kanaan wal qabsiisna kan nuti sheedii goonuuf immoo lower side isaatiin paartii kanadha jechuudha haala kanaan erga sheedii goone itti aansinee kan nuti hojjennuu fi isa gamii fi faakshinii b dhaaf jechuudha inni immoo 1000 iddoo kana 1,000,0 dha akkasuma 750,0 kan jedhu kana bakka bu'a kana booddee kanaafis maal fayyadamna solid line fayyadamna kan nuti dibnuuf immoo isa kamidha kan nuti dibnuuf immoo lower side isaatii jechuudha kan nuti dibnuu fi paartii kana jechuudha paartii kana jechuudha kan nuti dibnuu fi paartii kana itti fufnee kan nuti dibnuuf immoo akkuma silasnii kaasee x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 kan jettudha kanaaf paartii kana taati jechuudha isheen immoo kanaaf solution seediin keenya paartii kana ta'a jechuudha erga haala kanaan arganne booddee paartii kana erga haala kanaan arganne poointii kana hunduma isaanii erga akkasitiin arganne gara maalitti jijjiirudha poointii kana 0,0 inni kun 750,0 dha kun immoo 0,1000 jechuudha warreen kana gara equationii gara kana booddee vertexii keenya baafanna jechuudha steepii taanuuni vertexii keenya gaafa baafannu vertexiin keenya maal ta'a vertexiin keenya maal ta'a 0,0 750,0 akkasumas 0,1000 kan jedhu kanatu arganna jechuudha haala kanaan erga vertexii keenya arganne vertexii keenya kana immoo z keessaa yookiin x fi y keessa buusudha jechuudha kanaaf 0,0 gaafa bakka buufnu z keenya 0 ta'a iddoo kana 0 buustan 0 argattu itti fuftanii z keessanii fi 750,0 yenna bakka buustan 90,000 argattu z keessaniif itti fuftanii yoo 1,000 buuftanii meeqa argattu 200,000 argattu jechuudha haala kanaan kanaaf kan inni nu gaafate maaksimamiidha utuu minimamii nu gaafate 0 ta'a ture amma maaksimamii sababii nu gaafateef lakkoofsa guddaa as keessa jiru kana ta'a innis immoo 200,000 innis d irra kan jirudha haala kanaan itti baastuun gaaffii baay'ee salphaa gaaffii baay'ee hojjetamuu danda'udha jechuudha
Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu Itoophiyaa Yuunivarsiitii Entrance Examination for Social Science dha. Social Science dhaafis akkuma duraan dursee isinii kaasee ture gaaffii lamadha kan ta'e. Isa tokkoffaa irratti maal jedha? An agent planned to transport fertilizer in barrel and sacks from a port using two types of cars designated by A and B. Each car can transport 30 barrels and 50 sacks, charging per 8,000 for a trip, and each car B can transport 45 barrels and 18 sacks, charging per 12,000. If there are at least 400 barrels and at most 1,500 sacks to be transported from the port, which of the following is a constraint of the linear programming problem to minimize the cost of the transportation given by z is equals to 8,000 x plus 12,000 y. Haala kanaan nu kennee kan inni nu gaafates constraintidha. Maal nu kenneera? Objective function nu kenneera. Kanaaf asirraa gaaffiin kun baay'ee salphaadha. Kan isin gootan yeroo hundumaayyuu gaafa kana hojjettanii maal gootu? Inni jalqabaa objectii keessan adda baasudha. Objectiin keessan asitti kan transport ta'u baariliidhaa fi kan transport ta'u fertilizeriidha. Fertilizeriin kun immoo baariliidhaa fi saaksiitti kan inni ittiin transportii ta'u. Akkasumas immoo kan transportii godhu kaareedhaa fi kaarbiidha. Kanaaf kaareedhaan x yoo jenne kaarbiidhaan immoo y jenna jennee then teebilii haala kanaan kaafanna jechuudha. Itti fufnee teebilii haala kanaan kaafanna. Teebilii haala kanaan kaafanne teebilii keenya kana keessatti akkuma kanaan dura isinii kaasaa ture maal barreessina? As keessatti kan barreeffamu baarilii, as keessatti kan barreeffamu saaksii, itti fufee piroofitii. Kana booddee baarilii yookiin makiinaan kaariin kun baarilii meeqa baachuu danda'a? Baarilii 30. Akkasuma saaksii 50. Itti fufee birrii 8,000. Akkasuma kaar waa'een kun immoo yookiin kaarbiin immoo meeqa baachuu danda'a? 45 baarilii. Akkasuma 18 saaksii akkasuma 12,000 kan jedhudha. Kuni objective function keenya asirraa arganna, akkasumas constraint keenya asirraa arganna jechuudha. Asirraa ka'uudhaan baariliin keenya kun immoo tootaalii kan inni of keessatti qabatu at least nu jechaadha. At least kan inni baachuu danda'u yoo xiqqaate baarilii 400, at most yoo baay'ate immoo saaksii 1,500. Kanaaf asirratti kan isin barreeffattanii baarilii yoo xiqqaate sababii jedhuu fi greater than or equal to 400 kan jedhu barreeffattu. At most yoo guddatee jechaadha greater than less than or equal to 1,500. Erga akkasiin barreeffatanii booddee tokko tokko waliin baay'isuudha. 13x plus yookiin baariliidhaaf kan isin barreessitan jechuudha. Plus 45y greater than or equal to 400. Akkasumas isa kanaaf immoo kan barreessitan 15x plus 18y less than or equal to 1,500 kan argattu. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Warreen kun yeroo hundumaayyuu koomanii. Asirraa ka'uudhaan hunduma isaa gaafa 5 firtanii kan gaafa 5 firtan meeqa argattu? 6x plus 9y greater than or equal to 18 kan jettu argattu. Isa kana immoo gaafa 10 firtanii 5x plus 8y less than or equal to 115 kan jedhu kan argattu. Amma gaa kuni constraintii keessan sinii ta'eera jechuudha. X greater than 0, y greater than 0 kan jettu kunis keessatti warreen argamtudha. Amma yenna ilaaltanii as x greater than 0 kunis keessatti argama. Asiis iddoo hundumaa isaa jirti. Kanaaf isee yeroo hundumayyuu koomuniidha. Kan jijjiiramu warreen kanadha.
Kanaaf isa a bukkee gaafa dhufnu 6x plus 9y less than or equal to jechaadha. Kan falsii godhatutti less than isii kan. Kanaaf hin ta'u kuni. Inni jalqabaa 3x dha. Kun hin ta'u 3x dhaan hin jalqabu. Asiis kunis hin ta'u. Kanaaf deebiinsa siitaa 6x plus 9y 6x plus 9y greater than 18 5x plus 8y less than 115 kan jettu kana taate. Kanaaf deebiinsa haala kanaan siitaa jechuudha. Baay'ee salphaadha haala kanaan hojjettu. Itti fufnee kanatti wajjin ilaallu Itoophiyaa University Entrance Examination for Social Science dha. Gaaffiin kunis gaaffii amma hojjechaa turre wajjin kan wal qabatudha. Wajjin hojjennu maal jedha? Which one of the following is minimum value of the following linear problem? Linear problemii armaan gadiitii fi minimum isaa maalidha jedhee nu gaafate. Asirratti constraintii haala kanaan nu kenneera. Constraintii keenyaa fi sababii mijeessee nu kennee kallattii maan gara x interceptii fi y interceptii barbaadutti dabarra. Kanarraa ka'uudhaan haala kanaan kun y interceptii kun x interceptii haala kanaan inni adda qooddanne kun function a kanaan function b kanaan function c fi d dha jechuudha tartiiba isaatiin. Isa kanaaf c isa kanaaf d jenna keewwannee asii immoo tokkotti daballee then function a dhaa fi gaafan y interceptii barbaadu maal ta'a kuni iddoo kana 0 bakka buusudha 4 ta'a jechuudha 0,4 arganna. Itti fufee x interceptii yoon barbaade 4,0 argadha. Function b bukkee immoo gaafan dhufu iddoo x kana gaafan 0 bakka buusu meeqan argadha -20 argadha. Kanaaf 0,-20. Itti fufee gaafan hojjedhu iddoo yookiin x interceptii isaa gaafan barbaadu y 0 godha. Kanarraa kan argadhu 4,0 kan jettuun argadha. Akkasuma c bukkee gaafa dhaxxanii maal argattu y interceptii hin qabu x interceptiin isaa x is equal to 1 kan jettudha. Itti fufee d bukkee gaafa dhaxxan immoo inni kun immoo y is equal to 5 kan jedhu argattu. Akkasuma kun immoo x interceptii hin qabu jechuudha. Itti fuftanii plot laayiniidha. Laayinii plotii gochuudha. Plot laayinii keessan gaafa plotii gootan hunduma isaaniitiif iyyuu kan fayyadamtan adda baasu jechuudha. Kanaaf isa jalqabaa irratti eedhaaf maaliin fayyadama? Solid laayiniin fayyadama. Kan inni dibu upper side isaati. Itti fufee bidhaaf kan hin fayyadamu solid laayiniidha. Kan inni dibuuf upper side. Itti fufee siidhaaf kan hin fayyadamu solid laayiniidha. Kan inni dibus upper side dha. D irratti garuu solid laayiniin fayyadama. Kan inni dibuu fi less than 5 isa jedhuuf lower side dha jechuudha. Kana gara maalitti deebisudha? Gara giraafiitti deebisudha. Haala kanaan kun x keessan kun y keessan asirraa kaasanii poointiin kun 0,4 inni ta'e poointiin kun immoo 4,0 inni ta'e laayinii kana wal qabsiisudha. Laayinii kana gaafa akkasitti wal qabsiistan haala kanaan kana booddee itti fuftanii bidhaaf hin kaasuu bidhaaf hin kaasuu inni ta'e -20 iddoo kana inni taate 0,-20 akkasumas 4,0